Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota FIB kun qophii simboo aartii keenyaati. Simboo aartiin keenya egaa har'a yeroon keenyaan eegaleeti kan inni jiru. Simboo aartii keenya irratti dhimma aartii irratti xiyyeeffanneetu kan keessummaa akkasumas immoo namoota ogummaa aartii qaban garaagaraa kan isin biraan geenyu har'as egaa weellisaa jabaa tokko akkasumas immoo nama gitaara taphachuudhaan beekamu weellisaa Galataa Labuu keessummaa taasifadheetiin kanan jiru egaa inni bu'aa jireenya isaa akkasumas immoo taawwanillee gidduutti muuziqaalee isaa nu taphachiisa turtii nu faana taasisa jechuudha. Isinirraa kan eegamu bakka jirtanitti nu faana haga xumura sagantaa keenyatti turtii gaarii qabaachuu qofa jechuudha. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana turu Anayyaan Tulluuti gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon akkasumas Abdii Dassaalany nu faana turu haga xumuraatti turtii gaarii. Baganagaan dhufte. Baganagaan eedan. Baay'een tuqnee weellisaa Galataa Labuu keessummaa taasifadheera jedheen eegalee mee sagantaa kana jalqabuudhaaf akka nu mijatutti immoo sagalee keetiin osoo daawwattoota keenya nagaa gaafattee sagantaa keenya eegallee. Tolee gaariidha isiniif hin taphadha. Masiyada wana yadu waleni hangaradan ture handufte nalalle jala jiruti ay akam ya jalalle jala jiruti ay akam ya jalalle adam fagane male ija waldane male siyada garankiya luma si filade si jalade sinje kama hiya sirana fujalale dufen silala male magala biyotiya akana fakkaata ga walleen gitaara hedduu takkaan jaaladha gitaaruma kana of jala hambisuun barbaadu bakka hundatti qabatteetu deemta jechuudha. Akkasii akkuma ati naan jetti Galataa Labuutiin jaamaa bakki dhaloota kiyyaa Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu baadiyyaarraayi aartii hedduun jaaladha ijoollummaa kiyyarraa kaasee gaafaan re'ee bobbaasuu jechuu kaasita nam tokkootiin qabaa kaasita nama tokkoo saniin dhaggeeffadhaa achumarraa ijoollummaa kiyyaan aartiin na seenti jechuu barbaadeeti. Agammaatti si duukaa jirti jechuudha. Na jalaa nafne. Mee muuziqaan siif maali galu? Muuziqaan akka ajaa'ibatti anaaf jireenya kiyyaa gaafan wanni adda addaa na dhagahame gitaaraan ofirraa wayyeessaa nin tasgabbaa jechuudha waan hedduurraa jireenya kiyya keessatti hedduu naaf dhiiga ta'e muuziqaan. Gammachuu keessa gadda keessa muuziqaadhaan kan itti isaan dabarfachuu danda'e. Meeshaa muuziqaa kana taphachuu yoo eegaltee garuma muuziqaa ta'u haala kamiin carraa kamiin kan itti dhufte? Tolee meeshaa muuziqaa kana gaafan taphachuu eegalu dura dhageeffadhaatiin guddadhee egaa gaafan dhageeffachaadhaa guddadhu nama meeshaa muuziqaa gitaara kana taphatu arkee an isa biraa deemuun didee jechuudha. Isa biraa deemuu didee waggaa tokko guutuu galgala guyyaa dalagaa wagguun dalagaa olee isa biratti hin deddeebi'aa namni san barsiisaa kiyya jechuu barbaadeeti. Inni maqaan isaa Mahadii Ali Muusaa jedhama. Barsiisaa gitaara kiyyaati barsiisaa sagalee na leenjisee barsiisaa waan hedduuti anaaf. Ogummaa kana isarraa dhaalte jechuudha. Akkasittiin eegalee sirbuma wayii tokkoon na eegalchise jechuudha inni. Mee jalqaba sirba kamiin kan itti hojjette? Sirba maalii hojjette mee jalqaba? Sirba Ali Birraati. Sirbi Ali Birraa gitaaraan taphadhee isin agarsiisu. Gitaaraan taphattee nutti argisiisuu qabda. Tole. Beetee nuti ani gama kiyyaan haasawaa hedduun beeku. Yoonnuma wallee tana wallisee naaf wayyaa.
Isa yaa salaalee biyya koo garbuun daraare joosane. Yaa salaalee biyya koo garbuun daraare mana kee karaa wallaalee nan dhufa yaadaan si laalee. Hoyaa loleeko. Ya loleko intal debisi kalbito isa kana chokani weellistoota jajjaboo hedduudha kan nuti qabnu Oromoon weellistoota jajjaboo qabu weellistoota jiran keessaatii kanatti dinqisiifattu Dr. Kabajaa Artist Alii Birraadha jechuudha. Akkasuma. Kanneen biroos. Egaa ilmaan kee keessaa isa hamaalaan jaalattu jedhan akkuma ija bitaatii fi ija mirgaatii hundanii jaaladhaa jaansanii namoota nan dinqisiifadhu warra akka Khadiir Sayyid warra akka Mustafaa Harawee warra akka Adam Haruun hedduu isaan fa'aadha akkanatti ibsuu danda'u qabu garuu eenyu dinqisiifattaa yookaan namni ati qoodhituuf eenyu jettee akka afaan Oromootti akkasuma fakkaata. Eenyu jettee ona gaafattee Alii Birraa akkan Alii Birraa jedhus numa beekama. Baay'ee namatti tola sagaleen kees baay'ee miidhagaadha. Keessumattuu caalaatti gaafa meeshaadhaan gargaaramtee weellistu immoo baay'ee nama hawwata. Mee osoo meeshaa muuziqaa fi galataan dirqama meeshaa muuziqaa taphachuu fi weellisuu keessaa tokko filachuu qaba jedhani isa kamiin filatta? Wallisuudhaaf filadha. Meeshaa muuziqaa lafa keessee moo? Yeroo sanatti dirqamni dhufe meeshaa muuziqaa lafa keessaa meeshaa muuziqaa kee nama biraa fudhata jechuudha. Kana akkas jaallattee fudhattee deemte. Maaliin godha? Nama anumaaf taphataa miti. Tole meeshaa muuziqaa taphachuun ati egaa ijoollummaa keerraa kaasteetu yeroo baay'ee immoo namootni ijoollummaatti yookaan immoo daa'imummaatti meeshaa kana taphatan hedduun hin jiran. Carraa kamiin kan itti meeshaa muuziqaa kana taphachuu eegaltee baratte? Egaa akkuma reefu tana kaasetti naman biratti agarraan biraa deemuu didee baradde jee kaaseetiin jira. Akkasitti jaalala na qabsiisee gitaarri jaalala na qabsiisee gitaara irraa addaan bahuun dadhabee jechuudha inni. Sirboota hojjettee qabdaa mi'a gammaatti daawwattoonni keenya akka baraniif akka hubataniif. Sirbiin jalqabarra hojjedhe sirba amantus yoo amanuu baattees ati tiyyaa duruu naan beekamte. Sagaleedhaan itti nuuf ufta sana booda garuu sirboota gammaatti hojjettee daawwattoota keenyaaf ifa godhiti. Waa'ee sirba kanaa bal'inaan itti deebinee haasofna. Sammaayee. Sirbiin hojjedhe amma gaa jidduu tanatti beekamtii harkatee jee kan hin ayyaadu. Isallee sirba Adam Haruun jalarraa kaasee hanga danda'ame tokkotti deemee kan hin taphadhe jira. Isan gitaaraan hojjedhe san tokko sanii gama biraatiin hammaan tana yeroo dhiyeenyuma kana gaddifamee jira Mustafaa Harawee. Mustafaa Harawee illee namni keenya akka Mustafaa Harawee hin irraanfanne irra deebi'ee akka ibduuba deebi'ee dhaggeeffatu jeetii yaadee wallisee malee hanga isaa cimina qabaadheetii miti. Gaafa nan tuttuqe namni ibduuba deebi'ee dhaggeeffachuu eegala yaada san barbaadeeti. Seenaan isaa akka hin dagatamne. Mee sirba egaa duratti illee kaastee amantus amanuu baattus kan jedhu sirba sana namootni hedduun akka kan keetii illee akka hin beekne dhageetan ture. Sirba sana waa xiqqoorraa nu jedhiiti waa'ee sirba sanaa immoo bal'inaan akka daawwattoonni keenya hubataniif hin dubbanna jechuudha. Amantus yoo amanuu baattees ati tiyyaa duruu naan beekamte sabboontittii oromtittii tiyyaa jaalalateen qabame maal wayyaa isa jedhu. Baay'ee namatti tola. Namootni hedduun akka sirbi kun kan keetii illee hin beekanii mee maalirraan kan kee sirbi kun kan namootni akka kan keetii illee hin hubanneef hin barreef sirbootni biroos jiru akka nageetti sirbootni kan kee ta'anii kan itti hojjette kan kee ta'uu isaa kan hin baramne audioodhaan yookaan immoo sagalee qofaan waan hojjetamaniif moo maaliif laata? Tole galatoomii
Gaafa san ani barnoota artii kanarraan ture sirbii hogguun biyya keessa deddeemu an dhaggeeffadhu sirba afaan biraatiin ijoolleen teenya bashannantii jechuudha. Sirba afaan biraatiin akka isaan afaan khayyaanillee bashannanan yaadee sirba ammayyaa hojjechuun qaba jee gaafa yaadu. Otuun barnoota artii kanarra jiru jidduun deemee gaafaan hojjedhu sirba san viidiyoodhaan diriirsuuf xiqqishoo haalli naan mijoone viidiyoo waan hin qabneef sirbii hedduu beekame na fakkaate abbaan fidhaa dheessuun tollee jaangaa'e. Akkasitti sirbi san gaafaniif duba deebi'ee tokkichaa san dalagee audio isaa gadhiise hedduu dhaggeeffatamee irra nu deebisaa jaanii faa gaafa na bira dubbatan qabanii ana ta'uun beekne an calliseetumaan deema. Garuu hayyoon kiyya akka sirba ammayyaattiin afaan oromootiin illee sirbi ammayyaa gaafa sirba ammayyaa barbaadan afaan biraa dhaggeeffatan. Warri akka hayyaatii fi kanarra ciccimoo hedduudhaa jira sirba ammayyaa irratti osoo xiyyeeffatan iyyeetii yaadu. Galoo egaa sirba kana namootni hedduunis waan jaallataniif waan dhagaan gurra keessaa qabanii fi akka yaadaatti waan isin jechuu barbaadu viidiyoo kana irra deebitee viidiyoo isaa hojjechuudhaan sirba kana ija daawwattoota biraan akka geessu akkasumas immoo egaa sirba namootni hedduun dhaggeettiidhaan beekan kana viidiyoo bareedaadhaan hojjettee akka daawwattoota keenyaatti yookaan immoo uummata Oromoo biraan dhaqqabsiistuu dhaamsa siidhaama. Mee amma immoo sagalee keedhaan gitaara kee fayyadamtee sirba jaallattu yookaan weellistoota jaallattu sirboota isaanii keessaa sirba ofii kee hojjette keessaas osoo tokko nu dhageessiste. Sirba Mucafaa Rawee ta'u. Tole. Silkii dawaana naasaawwi takka yoo jiruun jiraatte gaaf tokko siin argay amma silkii dawaana naasaawwi takka. Fuudhan keenya ani fa'ummaan na jira mee na jerjersini bara lamaaf sadii hammaan carraaqqadhu ati zeeybateetti na cinaa dhaabbadhu. Maalif si fayyadaa jireenyi koo maalif si fayyadaa jireenyi koo jiruu faalloyteetu addaan nama baasa jiruu faalloyteetu addaan nama baasa silaa yoomin deeme anka'ee teenya onsaa warraa fi maatii koo. Numane gagoita yo walnu garsise numane gagoita yo walnu garsise. Misha kana tabacha alta kamo sagale danallee tabachuun qaba boodarratti deebine qaba. Abshir tabacha. Na weddi sanan yaala. Tole galee gama
muuziqaadhaan ati muuziqaa keessa jirta waan ta'eef sanarratti xiyyeeffanna. Muuziqaa Oromoo keessatti ati akka wallee tokkotti yookaan nama ogummaa gitaaraa qabudhaati. Maal hojjechuu yookaan ammoo maal yaadaa jirtaati? Akka dhuunfaa keetitti jechuudha maal hojjechuuf karoortee jirta? Amma ani hani fuuldura hojjechuu barbaadu ni jira. Akkuma icciitiitti kaamingisan dhufu jira jechuu barbaadeeti. Hani ibsadhu sirba ammayyaa kaamingisan dhufu jira. Xiyyeeffannaan kiyya sirba ammayyaatii fi sirbuma aadaa duraanii gitaaraan qatee kana deebi'ee remix godhuudha. Kanaafuu ammas namoota akka kiyyaa ni jiranii namni gammaatti xiqqoo booda ol ba'uudhaa deemu maqaa isaa tuquun barbaade tuqu. Dandeessa. Warra gitaaraan karaa argeetti ol ba'uudhaaf akka kiyyatti na duuba jiranii jira. Nama akka wallisaa Ibsaa Abdurrahmaan warra gitaaraan na boodarra dhufu jiran jeetii yaada. Isaan fa'aadha. Amma gama fuulduraatti garuu wanti nani itti deemu jiru kaamingisan wallee ammayyaatiin himuu barbaade inni tuqamuu hin qabu. Hanga dhufuu inuma ina. Kan biraan hanga xumuruu jechuudha. Naannoo jirtu keessatti jechuudha. Sochii ati gitaara taphachuudhaan akkasumas immoo namootni hedduun ammallee namootni gitaara taphatan hedduun hin jirani. Ati garuu sana qabatteeti kan itti irratti hojjechaa jirtu. Wantoota hojjechaa jirtu akka jiraatullee akka jirullee odeeffadhee ta'an jira. Sanarratti maal hojjechaa jirta? Namoota si dudduuba jirani barsiisaa jirtamoo maaliinidha kan itti socho'aa jirtu? Dhugaadha. Gitaara kanaan hoggunna wallistoota barsiisota kiyyafaa yaadadde hanga akka kiyyatti an gitaara kanan beeku beete isaan haalaan danda'anii har'aan isaan caaleetiin jira jechuun danda'u waan hin barnoota isaanirraa wilii harkachuudhaaf deemu guddaa jira. Akkasumatti walumaan kan wajjin barannuu fi warra nan barsiisu jiruus ni jira. Walleen gitaaraa akka duraanii sanitti akka deebitu akka gaafaa libirraa faa akka gaafaa lishabboo faa san akka deebitu barbaadeetiin dura ifiif irra qabsaa'u jira ture. Warri barnoota barachuu jiran hedduu jira. Fuulduratti walleen gitaaraa akkuma nama hojjechaa jiru kanatti namni hedduun akka dhufuu ni deemu ibsuu barbaadeeti xiqqoo boodi jechuudha. Atilee sanarratti hojjechaa jirta geejjibaa baachaa jirta jechuudha. Amma jireenya dhuunfaa keetti deebina. Galataa Labuun personality akkamii qaba? Nama akkamiiti? Galataa Labuu konkolaachisaadha hojiin kiyya. Gaafan konkolaachisu naaf hojiidha. Gama maatii kiyyaatiinis konkolaachisuu irraa jiraachaa. Gaafan konkolaachisu immoo naaf tireeningiidha hogguu wallisee warran fuudhee konkolaachisuun kana nin bohaarsaa jechuun nin bashannansiisa. Akkasitti vocal exercise kiyya san godhachaa hin deema gama hojii kiyyaatiin isa kana. Namoota konkolaataa keessa jiran bohaarsaa ofii kee immoo exercise hojjetta jechuudha. Sagalee kee akka caalaatti sii bareeduuf. Exercise godhaatiin deemee sagalee. Baay'ee namatti tolame. Namoota konkolaataa keessatti yeroo konkolaachistu feetee gaafa imaltu jechuudha. Sirboota akkamiiti kan itti fayyadamtu? Sirbootuma naaf tireeningii ta'u sirba akka Alii Birraa, Alii Shabboo warra abbootii keenya kan duraanii kanarra jechuudha. Gaafa akka osoon konkolaachisu jiru osoon hin beekne nan dhufti beektaa? Sirba aadaa irratti fa'a hoggaanaa dhufte akkuma na dhuftettiin quban qabu irra buusaa namni rifatee osoo na laalu itti toleeti bashannanaa jechuudha. Akkam laaliyaa boontu Oromoo Khofirraa biyyee gaara loote leeleeleeleeleele kam akkas jaayee gon irraan fadheetiin irra buusaami. Sagalee kee ol qabdee? Akkasitti isaan bu'aarsaatiin deema. Baay'ee namatti tola. Kan biraan Galataan mudannoo hedduu qabaa jedhameera.
mudannoo ijoollummaa isaadhaa kaasee haga sadarkaa kana ga'utti mudannoo hedduu qabaa waan hin jedhameef mudannoo muraasa isaa daawwattoota keenyaaf haa qoodnu. Sirriidha. Mudannoo akka jettetti yaadadhee mudannoo sana yeroo hedduu ifumaafuu hedduu natti tolee irra deddeebi'eetillee himaa jechuudha. Mudannoo kiyya gaafa nan ijoolleedhaan na mudate gaafa haati tiyya ganama haatee nyaata gootu ani immoo isii biraan taa'a. Hoggaa na ergitu laaltee waan ani akka naaf konkolaataa jee ofuu takkaa jira dhahaa miliiloo irraa baafamaa sibiila biraatiin qabeetiin oofaa hogguu waan san ooftu dirqama fiiguu qabda beekee hogguu nam fiigu urkaan asii fi asiin na dhufaa haati tiyya hedduu naaf rifattee waan san fuutee wanni keessatti na jalaafanneefti mana keessa gaafa isiin na jalaafanneefte ani isii kadhachuuf hin ganama bira ta'a. Gadi buustee akkasii si kennituuf? Nyaata godhu jirturraa soogiddi hanqate ashaboo jechuudha. Gaafa soogiddi hanqatu mana ganda ollaatii jira. Achi deeyitee akka irraa naaf fiddu jechuudhaaf hogguu isiin na ergitu naaf buuftaayii jeetiin gaafadhu. Hogguun gaafadhu siif hin buusaa yeroo sanitti akka nan dafee dhaqee dhufuuf. Wanti gaafa achitti kaayise ati fiidu malee oofuun hin jiru gaa. Akkan dhaqee dafee fiduuf na kannitee achirraa maal jettaan naan jette mana abaluu dhaqi akka abaluun dhageenyetti abaluu jaarsa nama saniiti ganama dafee hin ka'u akka inni hin dhageenyetti hayyoon tiyya soogidda waa xiqqishoo narraa hanqateetti qiceetti naa kannii jettee jiinnaan jettee waan isin naa makiinaatti jettee isin naa buusuu deemtu san qofaa yaadde ijoolleedhaame gaafan dhaqu ularratti eegaan achii kaasee ularratti hin dhaabee ganda ulaa dhaqee hayyoon tiyya akka jette akka abbaan mana keetiin dhageenyetti soogidda waa xiqqoo qiceetti naa kannii magaalaan dhayinee kalee jetteeni hogguu wanni jiru abbaan mana isii akka malee qoflee osoo ciisu jiru waan safaa yaadadda mudannoo kanaaf haadha inni irraanfadhu irra deddeebi'eetiin waan kana faadha mudannoo kiyya. Yeroo daa'imummaa wantoota akkasii baay'ee nama mudata. Daa'imni garaagaraan kanneen amma buna dhuganii buna kan itti dhugan eessa kaa'u jedhanii harmee isaanii gaafatu sana booda harmeen qoosaadhaaf mataa koorra kaayyoo isheen jette kan kaan illee turaniiru. Yeroo daa'imummaa egaa waa hedduudhaan kan itti dabarsitu. Mudannoon kee baay'ee nama dhiba. Meeshaa muuziqaa kan biroo kan taphachuu dandeessu qabdaa? Kanneen akkamiiti kana malee kan taphachuu dandeessu? Xiqqoo kan yaaluu jira malee dilas akka kanaatti kan hin jaaladhu hin jiru. Waan jaalatanitti yoonii fi yogguu hunda tireeningii godhan perfeektii ni ta'an jeetii yaada. Gwanji waan perfeektii ta'e jechuu xiyyaa miti. Barnoota guddaan naaf isumarrattu naman isaan dinqisiifadhu jira yookaan naman isaan quudhuuf jechuu barbaadeeti. Elimu aliifaa barnoota amma barsiisota xiyyaa meeshaa muuziqaa kaniinan kabiraa kaniin yaalu diraama ba. Sanfaadhaa jira. Kiiboordis xiqqoo numaa yaala malee dilasii miti. Fuulduratti sanaan illee hojjechuu dandeessaa jechuudha barumsa guutummaa guututti baratte. Meeshaa muuziqaa kanaan ammoo sagaleedhaan nan yaala. Ati immoo meeshaa muuziqaa naa taphatta. Weelluun baay'ee jaalladhu kan nu hogoobanaa. Lubbuun isaanii haa jannatu. Akkasumas immoo gootni keenya Hacaaluu Hundeessaallee irra deebi'uudhaan hojjetee ture. Tokkummaa kan jedhu. Wallee kana baay'een jaalladha garmalee. Osoo lama taanii taphanna amma immoo. Tole. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu. Oromummaa qofaan walittaa jabaannu. Amantiin kabbaatii akkasiin haa beeynu. Takkumaa
tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Galatoomii sagaleen kee hedduu bareeda. Nama jalqabaa akkas kannaan jettee sagaleen koo weellisuudhaaf miti dubbachuu qofaaf waan uumame natti fakkaata. Nan yaala akkas jennaan fuulduratti. Yoo yaaltis bareedaadha sagaleen kee. Sagantaa keenya gara goolabuutti fidaati kan nuti jirru. Egaan sana dura garuu yeroo ammaa kana maalirra akka jirtu eessa akka jirtu daawwattoonni keenya beekuu hubachuu waan qabaniif. Tinima tolee ani yeroo ammaan tanaa bakkiin jireenya kiyyaa Harargee lixaa magaalaa Cirooti. Ciroo yookaan Ciroo Golaa jedhama. Achaa jiraadhu malee sagantaalee adda addaa hojjechuuf ni deddeemaa. Gaafa sagantaan xiqqaattus guddattus jiraattee maayikii kiyya fudhadhee gitaara qofaan biitii yookaan afaan Oromootti dibbee jedhamu san banadhee qophii adda addaa geggeessuuf faan ni deddeema malee bakki jireenya kiyyaa Ciroomaa akkana keessa jirra. Baay'ee namatti tola egaa fuuldurattilee nama waa hedduu hojjechuuf irraa eegamu keessaa weellisaa tokkodhaati. Dandeettii kee arginirraa daawwattoonni keenyas kana ragaasii ba'u jedhee yaada. Weelluu kanaan dura hojjettee jireessisaa sagaleedhaan natti fakkaataa hojii isaa jedhamuun jechuudha. Sanallee gara viidiyootti jijjiirtee egaa daawwattoota keenya biraan akka geessu abdii guddaa qabna. Hayyeegaa yeroo nuuf kennite fagoorraa akkaateetu gara istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamu kanatti dhuftee yeroo gaarii nu faana qabaatteetta jedheen yaada. Guddaa galatoomii egaa daawwattoota keenyaatiin sin galateeffadha. Xumurarratti garuu akka kanaan gargar hin baanu ammaan keessan jiru qofaa makeetti of dandeessee gitaara keetiin sirba jaallattu kan feetu daawwattoota keenyaaf affeeriti. Sagantaa keenya hin golamne jechuudha. Eegale harruma qofaan jaansi arke nama booji'aa bareedinni kee shaggaa Harargee ta'uun si shakkee dureensi baraatee isa manni kee shaggaa Harargee ta'uun si shakkee dureensi baraatee isa manni kee yaaka isii baruu fawwii qabuwaatti oduurra harkaatu irra caalaa miti isiinu hojiidhaaf dirree dhawaa dhufti anaa si barsiisa ati kootu natti anaa si barsiisa ati kootu natti harruma qofaan ijaan si arke nama booji'aa bareedinni kee shaggaa Harargee ta'uun si shakkee dureensi baraatee isa manni kee shaggaa dirreedhaa ta'uun si shakkee dureensi baraatee isa manni kee soban ayyamuu garaa jalalaan hin dadhabee ani kottuu na laalii osoo lubbuutoo nan baafne yaanni. Bareedduu saayidaan huma jirti tawwaali qindooytee bifa hallisiiti keensarraa eegalee hanqarii feesaatti uumaan baadhaafamtee taqabdu guutuuttee. Paartiituu Aadamaaruun itti fufaa kanuma. Guddaa galatoomii. Galatoomaa isiniis. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota qophii simboo aartii egaa simboo aartii keenya har'aatiin weellisaa Galataa Labuu waliin turtii taasisneeti kan nuti jiru akka ittiin baartan yeroo gaarii akka nu faana qabaattan abdii guutuu qabna asuma irratti goolabneeti kan nuti jiru sagantaa har'aaf sin qopheessine jechuudha Galataa Labuun galatoomii jecha sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture Anayyaantuu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon akkasumas immoo Abdii Dassaaleny nu faana ture jiru torban qophii simboo aartii keenyaatiin keessumaa kabiroo qabannee walitti deebina. Ammasitti nagaatti.